Oduu angafootaatiinan eegala icciitii ajaa'ibaa geest haawusii raajii Israa'el daansaa ifatti saaxilamuun dhaga'ame. Maarrii raajii Israa'el daansaa geest haawusii qopheesse keessatti abbaan daa'imasaa waggaa 2 du'aan dhabuu danda'eetiin jira. Geest haawusii waldaa Israa'elitti miidhaa irra ga'es ifa baasee dubbatee jira. Egaa geest haawusii waldaa Israa'elitti maaltu mudate? Daa'imni kunis akkamiin lubbuusaa dhabuu danda'e kan jedhu bal'inaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo tibbana dargaggoota wangeelaa labsaa jiran irratti taasifamaa kan jiru gochoonni irra deddeebi'uudhaan mul'atan tokkos ni jiru. Odeeffannoo kanneenii fi kanneen biroollee qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti nu waliin tura. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo guyyoottan darban magaalaa Finfinnee waldaa guutuu wangeelaa Gullallee finaansitti maaltu mudate yookaan taatiin ta'ee ture maalidha kan jedhu bal'inaan odeessa keenyaan kan isin biraan geenyu ta'a. Nagaanii faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanotaa ta'ee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan. Sabiskiraayib godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii keessan koomentii irratti nu qoodaa. Laayik sheer gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan odeeffannoo yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin hadabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin waldaa kiristaanaa Israa'el daansaatiin hundeeffame keessatti taatee mudateen abbaan daa'imasaa waggaa 2 du'aan dhabuu danda'ee jira. Egaa abbaan daa'ima kanaa miira gaddaa cimaa keessa ta'e waan mudatee akkana jechuudhaan dubbata. Daa'imni isaa waggaa 2 kun akka malee jalaa dhukkubsatee waan tureef bara 2013 mucaasaa kanaaf kadhachiisuuf geest haawusii raajii Israa'el qopheessee fi itti tajaajiluuf fudhatee adeemuusaa ibsee jira. Egaa iddoo sanaa fudhatee kan deemeef mucaa kootiif ni kadhatamaa jedhee waan ani yaadeefi jechuudhaanis dubbatee jira. Haa ta'u malee waldicha keessatti kadhannaan erga jalqabamee booda mucaan isaa kun raawwatee akka hin duunee fi gara hospitaalaa deemuu akka hin qabnes itti himuudhaan kan dhorke yoo ta'u, ergaa raajummaa dhufeefinis akkana jedhee itti himuusaa dubbata. Mucaan keessan dhukkubsatee miti dhagaadhaan rukutamee hin du'u jechuudhaan raajiin kan itti dubbate yoo ta'u, haa ta'u malee abbaan mucaa kanaa daa'imni kun fayyummaa isaa irratti jijjiirama tokkollee fiduu akka hin dandeenyes ibsee jira. Maarree namni kun mucaasaa akka fayyuuf qarshii isaa kanfalee geest haawusii qabatus raajii Israa'el daansaa garuu geest haawusicha keessatti namoota qarshii guddaa kanfalan qooduudhaan akkasumallee isaan qofaaf kadhatee daa'ima kanaaf garuu raajummaa kana qofa dubbatee kadhannaa tokkollee osoo hin taasisin akka bira darbees ibsamee jira. Egaa abbaan mucaa kanaa daa'imni kun fayyummaansaa deebi'uu fi waan dideef ammas irra deebi'ee qarshii kanfalee yeroo 2 geest haawusii qabate. Sana booda achi keessaa tajaajiltoonni hedduun kadhachaa fi akka turanii fi mucaan garuu jijjiirama umaayyuu fiduu akka hin dandeenye ibsuudhaan dhumarratti raajii Israa'el daansaa akka kadhatuuf osoo eegaa jiru mucaansaa sa'aatii 12 irratti harka isaa irratti lubbuun darbuu isaa miira gaddaa cimaa keessa ta'uudhaan dubbatee jira. Kana malees haaluma sanaan tajaajiltoonni reeffa daa'ima kanaa mana yaalaa qaqqabsiisuuf kan yaalan yoo ta'u, raajii Israa'el daansaa garuu akka waan mul'ata argee daa'imichi doktorotaan akka hin ilaallamne dhorkuudhaan yeroo 4f kanfaltii geest haawusii erga harkaa fudhatanii booda daa'imichi harka namichaatti yookaan harka abbaasaattis erga boqotee booda tajaajiltoota kan birootiin baatamee gara hospitaalaa Adareetti geeffamuusaas ibsame. Haa ta'u malee daa'imichi du'ee waan tureef jijjiirama argachuu hin dandeenye yookaan jijjiirama umaayyuu fiduu waan hin dandeenyeef reenfa daa'imaa abbaadhaaf akka fidanii fi raajummaa dogoggoraatiin daa'ima isaa waggaa 2 du'aan akka dhabee fi hanga har'aatti illee hidhama yaadaa sana keessaa akka jirus ni dubbata.
Maarree amantoonni hedduun raajummaa barbaachaa hanga har'aallee geestaa osii galuudhaan raajota sobdoota akkanattiin yookaan immoo namoota akka kanaatiin yeroo fi qarshii isaanii fixachuu irratti akka argaman daawwachuu irratti argamna. Waan kamiifuu amantoonni raajota sobdoota akka kanaa irraa akka of eeggatan jecha dhaamsa keenya dabarsuu jaallanna. Abbaa mucaa isaa du'aan dhabeef jajjabina hawwina. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo tibbana dargaggoota wangeelaa labsaa jiran irratti taasifamaa kan jiru gochi irra deddeebi'uudhaan mul'atu tokkos ni jira. Akkuma beekamu amantoonni wangeelaa iddoowwan garaagaraatti ergama itti laatamee labsii wangeelaa dhalootaaf taasisuu irratti argamu. Keessumaayyuu handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa iddoowwan garaagaraatti tajaajiltoonni faarfattoonni beekamoon dhuga ba'umsa wangeelaa irratti akka argaman daawwachuu irratti argamna. Maarree amantoonnis carraawwan argatan hundatti fayyadamuudhaan hojii dhaloota du'a bara baraa jalaa baraaruu irrattis argamu. Egaa obboleessii viidiyoo irratti daawwachaa jirtan kunis lafanni dhuga ba'umsa wangeelaa taasisaa jirutti hordoftoota amantaa ortodoksiitiin mormiin irratti ka'uusaa daawwannee jirra. Obboleessi kun fayyinni waaqayyoon akka ta'ee fi Iyesuusin alaa fayyinni akka hin jirre yeroo dubbatutti armeen amantaa ortodoksii hordofan tokko Iyesuus kan ortodoksiitii isin maaliif lallabdu yaada jedhu kaastee osoo mormituu ilaalee jirra. Maarree gochoonni akka kanaa baay'inaan mul'achuu irrattis argama. Hordoftoonni amantaa ortodoksii labsii wangeelaa amantoonni wangeelaa taasisan irratti yeroo hedduu mormii kaasuudhaan dhugaa wangeelaa akka hin lallabamne akka hin dubbatamne taasisuu irrattis argamu. Kana qofas osoo hin taane waa'ee Yesuus Kiristoos dhaloota haasa'an moggaasa farra Maariyaam jedhuudhaan yookaan jechuudhaan laachaa fi akka jiranis sooshaal miidiyaalee garaagaraa irratti daawwachaa jirra. Kanaafuu barsiistonni fi amantoonni mana amantaa ortodoksii dhimma kanaa xiyyeeffannoodhaan osoo ilaaltanii waa'ee Yesuus Kiristoos carraa argattanitti fayyadamtanii osoo dhugaa baatanii akkasumas kaayyoo biyya lafaa kanatti dhuftaniif osoo dagachuu baattanii jecha dhaamsa keenya dabarsuu jaallanna. Odeessa keenya kan biraatiin guyyoottan darban magaalaa Finfinnee waldaa guutuu wangeelaa Gullallee Finaansitti maaltu mudatee ture kan jedhus kan isin biraan geenyu ta'a. Waa'ee dhaabbata dambalii faarfannaa faarfattoota wangeelaa hammam beektu laata kan jedhus isin biraan geenya. Dhaabbanni kun erga hundeeffamee waggaa tokko reefuu kan lakkoofsise yoo ta'u waggootaan 20 oliif faarfattoota wangeelaa Oromoo tokkoomsuuf yaalamaa turus garuu hin danda'amne dhaabbannii fi rakkoowwan akkasumallee dadhabbii fi rakkoowwan garaagaraa uumamuu isaanirraan kan ka'e si'a hedduu fashalaa turuusaa kan yaadatamudha. Maarree dambalii faarfannaa afaan Oromoo kabaja ayyaana isaanii waggaa tokkoffaa faarfattoota uffata aadaa isaanii uffatanii miidhaginaan bifa ajaa'ibsiisaatiin guyyoottan darban magaalaa Finfinnee waldaa guutuu wangeelaa Finaansitti kabajaniitiin jiru. Egaa dambalii faarfannaa faarfattoota wangeelaa afaan Oromoo kun boordiidhaan kan hoogganamu yoo ta'u boordiiwwan dhaabbaticha hooggananis faarfataa Eeliyaas Bantii pirezidaantummaadhaan faarfataa Magarsaa Baqqalaa itti aanaa pirezidaantii faarfataa Guutuu Shifarraa faarfataa Iyyoob Yaadataa fi Jajannet Mitikuu fa'aan kan geggeeffamudha. Maarree dambaliin kun hundeeffama isaa waggaa tokkoffaa otoo hin kabajatiin ture beekamtii argachuudhaan mootummaarraa eeyyama kan argate faarfattoota dhaabbaticha keessatti hammataman hedduun isaanii barumsa biyya lafaa fi hafuuraatiin sadarkaa digirii jalqabaatii hanga PhD isaaniitti kan baratanii fi waajjiraalee gurguddaa mootummaa fi dhuunfaa garaagaraa keessatti illee hojjechaa akka jiranis beekamaadha. Sagantaa guyyoottan darban geggeeffame irratti gurmuun dambalii faarfattoota wangeelaa afaan Oromoo fi muuziqeessitoonni fi viidiyoogiraaferoonni faarfannaa qopheessan kana irratti namoonni waaqayyoo yookiin namni waaqayyoo Dr. Gammachiis Dastaa dubbii sagalee waaqayyootiin tajaajilanii turan. Faarfattoota durii keessaa faarfattuu Ababaayee Hundee argamuun ijoollee ishii fi faarfattoota dhaloota si'anaa wajjin kan tajaajilte yoo ta'u gurmuun faarfattootaa kunis waliin tajaajilanii jiru.
Injiinar Firaa'ol ammoo ijaarsa diizaayinii galma faarfattootaa fi bakka waaqeffannaa fi faarfattoonni kunniin faarfatan ittiin eebbifatan kana viidiyoo 3D'dhaan kan agarsiise yoo ta'u saganticha irratti dhaabbanni macaafa qulqulluu Oromoos argamee jira. Maarree qaamota ijaaramuu dhaabbatichaa keessatti ga'ee guddaa ba'aniif waraqaan beekamtii kan kennameef yoo ta'u abbaan qabeenyaa Shaaqaa maal kan ta'an obbo Shaaqaa Gurmeessaa Raajiyashii Xilaa dhaabbata waldaa City Life International Laanchaa waldaa guutuu wangeelaa finaansii fi saansusii fi namoota birootiif kennamee jira. Pirezidaantiin dhaabbatichaa faarfataa Eeliyaas Bantii waltajjicha irratti haasaa kan taasise yoo ta'u dambaliin faarfattootaa kun dameen isaa magaalaa Naqamteetti banatee akka jiruu fi damee isaa lammaffaa Gujii Lixaatti banuuf akka jirus ibsee jira. Egaa waltajjicha irratti faarfattuu Raa'el Tafarraa, Naatinaayil Taammanee, Daawit Boruu fi Yaadanii Shifarraa, Amaanu'eel Ittaanaa fi namootni biroollee tajaajilaniitiin jiru. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo wayita gabaa ayyaanaa hawaasni maallaqa sobaa of eeggachuu qabu jedhame. Bittaa fi gurgurtaa gabaa ayyaana irratti hawaasni maallaqa sobaa irraa of eeggachuu akka qabu tajaajilli nageenyaa faayinaansii hubachiiseetiin jira. Egaa waliin dha'iinsa maallaqa yeroo garaa garaatti maallaqa jijjiiruun raawwatamu hawaasni of eeggachuu yookiin of eeggannoo taasisuu akka qabu hojii raawwachiisan hariiroo uummataa fi koomishinii tajaajilichaa obbo Indaalee Asaffaa ibsanii jiru. Waliin dha'iinsi miidiyaalee hawaasummaa fayyadamuun raawwatamuu irratti hawaasni of eeggachuu akka qabu yaadachiisaniiru. Ayyaana kana nagaa fi tasgabbiin kabajuuf adeemsa bittaaf gurgurtaa raawwachuu kamirrattiyyuu of eeggannoo taasisuu akka qabamus dubbatamee jira. Maarree wayitaa wantoonni nama shakkisiisan mul'atan qaamolee nageenyaa dhiyeenyatti argamuuf eeruu laachuu akka qabanis obbo Indaalee gaafataniitiin jiru. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo shakkamtoonni meeshaalee waraanaa fayyadamuun yakka hannaa raawwatan adabbii cimaadhaan adabamanii jiru. Shakkamtoonni meeshaalee waraanaa fayyadamuun iddoolee garaa garaatti yakka hannaa raawwachaa turan adabbii cimaa waggaa 20 hanga umurii guutuu adabamu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Maarree himatamtoonni Tasfaayee Geetachoo, Tagany Mootii, Baayisaa Tasfaayee fi Addunyaa Oljiraa jedhaman gareedhaan gurmaa'uudhaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo iddoolee garaa garaatti meeshaalee waraanaa fayyadamuudhaan yakka hannaa raawwachaa turanis to'atamuudhaan yakkaan himatamuudhaan ibsameetiin jira. Mana namoota dhuunfaa cabsuudhaan meeshaalee waraanaa doorsisuu fi reebuudhaan televezyiinii, qubeellaa harkaa, warqee mormaa, laaptooppii, kompiitara, maallaqaa fi moobaayila garaa garaa hatuun isaanii heeramee jira. Abbaan alangaa shakkamtoonni kunneen gareen ta'uudhaan yookaan gurmaa'uudhaan yakka saamichaa meeshaalee waraanaa deeggaramanii raawwataniif jedhamuudhaan yookaan jechuudhaan himata irratti banee jira. Egaa dhimma namoota kanneenii ilaalaa kan ture manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha ramaddii tokkoffaa lidataa himatamaa tokkoffaa Tasfaayee Geetachoo hidhaa umurii guutuu, himatamaa lammaffaa Tagany Mootii hidhaa waggaa 23, himatamaa sadaffaa fi arfaffaa Baayisaa Tasfaayee fi Addunyaa Oljiraa ammoo tokkoon isaanii hidhaa waggaa 20 adabamuu poolisiin magaalaa Finfinnee gabaasee jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo Itoophiyaanonni Turkii jiraatan lammiilee kirkira lafaa miidhamaniif deeggarsa taasisanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Turkii jiraatan lammiilee biyyattii balaa kirkira lafaan miidhamaniif deeggarsa taasisaniiru jedhame. Deeggarsi kunneen meeshaalee hatattamaa, maallaqaa fi tumsa garaa garaa ta'uunsaas eerameetiin jira. Maarree deeggarsichas ambaasaadar Itoophiyaa biyyattiitti argamuun waliin ta'uudhaan akka ta'es ibsameetiin jira. Mootummaan Itoophiyaa Turkii waliin hariiroo dippiloomaasii cimaa qabaachuusaas beekamaadha. Balaa kirkira lafaa biyyattii mudatee ture ogeeyyii lubbuu baraartotaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi ministeerri fayyaarraa walitti baba'an meeshaalee deeggarsaa waliin gara Turkiitti ergamuun deeggarsa taasisuun isaanii kan yaadatamudha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwaanii yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaadaaf gaafii qabdan koomentii irratti nu qooda like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaalatan barreeffamaan argachuu ni dandeessu. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.